Bahii giddu galeessaa yeroo raafamu lafti gargar ba'u samiin abidda roobseera. Halkan torba walitti aansuun impaayerri Ameerikaa dachee Iraan irratti boombii darbateera. Har'a garuu leenci faarsi rafaa ture dammaqeera. Iraan haloo ba'uu qofa osoo hin taane utubaa impaayera Ameerikaa ba'a giddu galeessaa keessatti argamu raasteetti. Waraanni Iraan shororkeessummaa isa dhumaa gadi lakkisuun bakka badii isaa roobsaniiru. Haleellaan misaayilaa fi diroonii dhibbaan lakkaa'aman akka tuutaa waan saarii qabaniitti gara samii ba'a giddu galeessaa qaxxaamuruun barrisaniiru. Masaraawwan waraanaa Ameerikaa dhokatoo ta'an barbadeessuun gara daaratti jijjiiraniiru. Kuweet keessatti kaampii guddichi Aludeerii fi buufanni qilleensaa guddichi Alii Al-Salaam abidda Iraan liqimsuun gubataniiru. Dirooniiwwan Iraan kuufamoota rasaasaa Ameerikaa gurguddoo rukutuun riqichaa fi dhaabbilee misoomaa hedduu Kuweet keessatti mancaasaniiru. Iraan haleellaa Joordaan irratti taasisteen buufanni qilleensaa Al-Zaraaq abiddaan liqimfameera. Dirooniiwwan Iraan taankiiwwan boba'aa gurguddoo Ameerikaa irratti xiyyeeffachuunis gabaafameera. Buufamni boba'aa xiyyaarota waraanaa Ameerikaa sooraa ture amma akka voolkaanoo dhoohuun gubateera. Kana malees Baareen keessatti buufanni qilleensaa Sheekiisaa akka faaya gonfoo humna galaanaa Ameerikaa ture guutumatti jaameera. Meeshaan waraanaa Iraan iddoowwan xiyyaaronni Ameerikaa itti dhokatan barbadeessuun wiirtuuwwan waraanaa teekinooloojii olaanaa qaban gara daaratti jijjiireera. Jeneraalonni Iraan jechoota sibiilatiin dubbatan akkas jedhaniiru. Masaraa mana adiif ergaa cimaas dabarsaniiru. Bishaan keenya Strait of Hormuz yoo sarbitan, daangaa keenya yoo qaxxaamurtan, impaayera keessan galaana gadi fagoo keessatti dhidhimsina jechuun dhaadataniiru. Biyyeen Iraan dhiiga namoota qulqulluu dhugaa kan jiru yoo ta'u, shubbisni waraana waliigalaa yeroo kamiyyuu caalaa sagalee guddaan dhaadachaa jira. Halkan torba walitti aansuun xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa samiirraa abidda roobsuun daandii cicciruun riqicha caccabsuun lubbuu lammiilee hedduu ajjeesaniiru. Yaa ta'u malee aarri badiisa keessaa sagalee guddaan bu'aa jiru addunyaa raaseera. Ministeerri dhimma alaa Iraan ergaa xumuraa kennuuf gara fuulduraatti tarkaanfataniiru. Lafa keenya inchii tokkoon ni ittisna jechuun haga hafuurri keenya dhumaa baatutti ni qabsoofnas jedheera. Waraanni Ameerikaa buufatawwan dhokataa Iraan irratti osoo hin taane bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti xiyyeeffateera. Bulchiinsa kibba Hormuzgaan keessatti misaayiloonni Ameerikaa riqicha Baandar Kaahimaar cicciruun namoonni nagaa 8 battalumatti du'aniiru. Namoonni riqicha kana qaxxaamuruuf yaalaa turan yeroo ammaa dhiigni isaanii qulqulluun konkiriitii sana xureesseera. Haa ta'u malee sabni Iraan sodaadhaan osoo hin boonye gaddi isaanii gara dheekkamsa hamaa fi abidda gubaa jiruutti jijjiirameera. Iraan misaayila baalaastikii bo'aa jiruun kallattiin buufata waraanaa Ameerikaa Saawud Arabiyaa jirutti furguugsteetti. Saawudii Arabiyaan ji'a 4 osoo hin tuqamin turtus halkan edaa garuu Iraan daangaan kamiyyuu galaanni fi gaachanni kamiyyuu impaayera Ameerikaa dheekkamsa faarsirraa eeguu akka hin dandeenye mirkaneesseetti. Taateen kun jechootan duune kan qabsaa'onni bilisummaa addunyaa gurguddoon dubbatan kan nu yaadachiisudha. Jilbiifattee garba weeraraa taatee jiraachuurra lafa keetiif qabsaa wareegamuu wayya kan jedhu. Ministeerri dhimma alaa Iraan addunyaaf akkas jechuun labseera. Waashingteen namoota nagaa ajjeesuu fi riqicha barbadeessuun humna ishee agarsiisuuf yaalaa jirti. Kuni humna miti, kuni yakka waraanaa gara jabeessa ta'edha jechuun ibseera. Diinonni keenya guyyaa murtoo keenya mormaa jiran akka gaabbanni goonas jechuun ibseera. Riqichoonni gadi bu'aniiru, daandiiwwan gurguddoonis gubataniiru. Misaayilli baalaastikii reefu magaalaa galoo galaanaa caccabseera. Gaafiin amma jiru impaayerri Ameerikaa kiyyoo gubaa jiru kana ni dandamatamoo? Bahii giddu galeessaa bakka awwaalcha ishee ta'a kan jedhus ta'eera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa GSS Afaan Oromoo akkam jirtu, nagaa keessanii isiniin jecha guyyoota 10 oliif sababa rakkoon mudateen odeeffannoo isiniin ga'an turre. Amma garuu akkuma dura baratame odeeffannoo sa'aatiin kan isiniin geenyu ta'a. Sababa isinirraa banneef irra deebiin dhiifama isin gaafachaa. Kana booda odeeffannoon keenya sa'aatiidhaan kan isin bira ga'u ta'a. Isinis nu waliin turuu hin dagatinaa, nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan.